نما تكوتو كتاب أجايبا بالرئيسة كتاب إني بالرئيسة سن الدنيا الإسلام قوتون الرافع جدمت والله كتاب أجايبا بالرئيسة كتاب قدا مكاس أمان تنهمون دندو سنيفين ديسي نمني كتاب خنا بالرئيسة بيوت إسلام خيسة يرو سنيف قرتيتكو جرين إسام الجاود أبناني ilmaan isaa biyya faranjii deemne jettee haatee biyya faranjiitti kutte namni kun aalima guddaa beekee kan nama siimu kun maqaa isaa amma sirriitti gartee istihdaara godhuu danda'u yaadachuu danda'u maqaa kitaaba isaa kitaabni isaa kitaaba guddaa garuu kitaaba namni hedduun irraa fayyadamu nama kana aalima kana ilmoon isaa biyya faranjiidhaa dhayxe waggaa 40 booda ilmaan isaa walitti qabamuu barbaadan walitti qabamanii ilmaan isaa walitti qabanii wal barsiisuu barbaadan eessatti Biriteen keessatti jecha yeroo ilmaan isaa walitti qabneetitti mari'achiifna jaanii walitti qaban faamiliin isaanii walakka aadaa ol hin dhufne maatiin isaanii walakka aadaa ol hin dhufne hangummaan dhufe kunuu isaan keessa kiristaana hedduutu jira namichi kun aalima guddaan siimu jira beek aalima biyya islaamaa keessatti maqaa isaa yoo dhoyte namni hundi kabaju jecha nama akkasiisani ilmoosaa boodarra yerooniif tilmaamanii taa'anii lakkaawan parsantii 60tti wanni dhihaatu ilmaan isaa immaa kafaranii jiran imma atheistii tahanii jiran takka ammoo islaamummaa raawwata akka keessan jiran jecha guutumatti nama islaamummaa lakkise ilmaan isaa parsantii 60tti wanni dhiyaatu sanbooda intalti isaa ta hangafaa teessee kitaaba barreessitee biyya faranjiidhaa san lakkiftee Biriteen san lakkiftee biyya islaamatti as deebite firraa biyya sanitti immoo osuma jirtuuti kitaaba barreessitee kitaaba sii keessatti kunoo kana dhabnee jettee barreessite waan barreessan keetti maqaala waan isan kitaaba illee kitaaba guddaa miti maqaala jechuun maxaaxifii baanan gartee afaan amaariffatti barreeffama gartee akka asoosamaa wahii asoosamallee miti wanni sanii san barreessite jecha maal jettee barreessite kunoo kana dhabnee jettee barreessite ilmaan keenyarraa parsantii 60 dhabnee biyya faranjiititti nu harkaa fudhatanii kanaaf isaanis si barbaadaan jiran ilmaan keetiif barbaadaa jiran obboleessa kiyya kan muslimaa kan biyya faranjiidhaa jirtu mala dhawachaa deemuu gaarii biyya sanatti lammummaa fudhachuu hin hammaatu hanga takka achi turullee hin hammaatu hanga jiruun gartee sirraa wanta jettu umrii tantee garuu achitti bashannantee jiraattee ilmaan kiyyan asi guddifadhee asi jiraadhee jechuun rakkoodha sanirra biyya teetittis waa yaadaa biyya islaamaa wahiitittis waa mijjeeffataa biyya san jiraattus lammummaa argattus akka dhuftee biyya kana keessatti ilmaan kan kee waan gaarii keessatti habaqaaltee akka ilmaan kee biyyoota islaamaatii wajjin liinkii bareedaa hidhatan taasifadhu kanan dhaamuu barbaade kan sadaffaadhatii fi qabxiin jabaanan dhaamuudhaa dhufe miizaanni keenya hangana addunyaa irratti akkasitti hubadha miizaanni keenya addunyaa gubbatti hangana akkasitti hubadha miizaanni keenya osoo ragaan nurratti hin dhufin akka hoolatti dirree baafamnee osoo addunyaan guutuun daawwattu jeefama kaleessa osoo addunyaan guutuun ijitu nama miliyoona tokko oltu dura dhaabbate murtiisan nama miliyoona tokko oltu dura dhaabbate peetishina gartee waraabuu sassaabuu turan peetishina gubbatti nama miliyoona tokko oltu peetishina wanta jee firmaa farrame namichi kun ajjeefamuu hin qabu jee gaafa humna qabu jarri abbaan fedhe haa wacu ummani nagee waan fedhe haa dubbatu irraan kaayyenne jecha xukmiin seera gaariidhaa seeruma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaatiif kitaaba isaa keessatti buusee akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti alyawma akmaltu lakum je'eetiti isiniifan guute je'e guutuun ta isaa qofa ta'uudha hime jecha dimokiraasiin dhibbaraa dhibbatti irruudha dimokiraasii bira gaafachi kuttee diktaatorshiippiin dhiisii gaasu waan irraa himanuu hin qabdu addunyaan gartee fokkotaadha jettee himti lachuutu sanuma walirra hin jirtu dimokiraasiidhaa fi gartee diktaatorshiippiin sanuma walirra addaan fagaatu bira gaafa dabarte immoo seeronni addunyaan tun gartee itti bultu seeronni gartee ikoonomiidhaan fakkeenyaaf seerri ikoonomiidhaa kan addunyaan tun itti deemaa jirtu akka jirutti walaa sooshaalizimii walaa kaapitaalizimii sammanis gartee cuftummaan saatu sanum seerri jireenyaa gartee kan namni jala haa deemnu jee politikali seerri jireenyaa kan namni jala haa deemnu jee liberaalizimiin maarreen izimiidhaan wanni deemu kun hundi akka jirutti waan ilmi namaa lafa kaaye wanni ilmi namaa lafa kaayetun guutuun isiidhaa irra guddatti qushaasha wanni isiiniif keessaa qabdu irra guddatti hundi isii ammaas akka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu jee san ajwaadha rabbii gartee timirarraa rabbi dalagachuu ture jarri arabaa dur timirarraa rabbi dalaguu turan timirarraa rabbi dalagataniititi rabbi timirarraa dalagatan kana hogga beeltitti dhufte kanuma nyaatan beeyta seerri biyyoonni faranjiidhaa kun lafa kaayanis kanuma seera wahii lafani kaayan seerri sun gaafa isaan dhahuudhaa dhufe waliin maraniituma hallayyat darba nama fakkeenyaaf amma akka seera addunyaatitti biiti barbaadde cunqursaan irra gahee lafa isiitirratti dhiibbaan itti dhufnaan si jedhe kolonii wahii isaan irra dhufnaan kolonii san ifirraa qolachuudhaaf
سيجله إفرق ولا تشوف أفكار سوغدون سيرك أبيسا كالدنيتي أمة فلسطين برا قافر فمو إسرائيل سيرك أبيسا سيجله دين فرق ولا تشوف إسرائيل إسي قرتي كولونايز قوتي بلشاجر تسان كولوني إسي قبتي أرباتي سنتو سيرك أبدي سينجا أمو فهلا لا بيخي سلا سيرما أبرتايدي قافر دور بلشات رانسان قمنا الديبي سنجا خناف سير رساني هندي قافة يوكرين يفتين دلقو قافة فلسطين يفتين دلقو قافة راشيا يفتين دلقو قافة أمريكا يفتين دلقو أكسي الدنيا فلانا لما أبدي أتي هم نقبات ملمني قرسي خن ننجرو كسي تيوبداتي نتين دا ديسين هذا سير الدنيا قرتي لفاخاتي أمتي خنا نتين دا ديسين هذا akka isiin xurii taate akka isiin irruu taate akka isiin jallina taate akka isiin baaxil taate hubadhaadha hanga isiin ammoo nu ol jiraattee gartee dirqamaa jala buluu qabaattetti jaluma bulta hoggas maaliif jennaan jaallattee feetee osoo hin ta'in dirqamaa jecha jala bulta gaafas gaafa moo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tamkiina isaa ardii tanarra fide haqni maal akka tahe namni muslimaa hundi gaafas argaa namni kiristaanaa hundi gaafas argaa namni atheistii hundi gaafas argaa illaa ilmi namaa akkanatti haqaan buluu danda'a. By the way, nam tokko yeroo si injifatee si bulchu, nam tokko yeroo injifatee si bulchu, yeroo si gubbatti ol bahee si bulchu, namni jala kanaa bulu akka jirutti ni jibbaa beeki. Namni jala kanaa bulu akka jirutti ni jibba. Ifirraa fonqolchuudha yaada. Yoo namni jala kanaa bulu keessaafuu namni gartee nama kana ni jibba jettee ati yaaddu waan bareedaa jara kanarraa dubbate fakkeenyaaf amma namni humni wahii dhufteetiti Itoophiyaa kolonaayiz gootee haa jennu. Humna dhuftee koloniin Itoophiyaa bulchaa jirtu ati kolonitti beeytu tana. Xaaliyaan amma osoo waan feete tola nu ooltees aboo xaaliyaan mujrimaa malee gaariidhaan nu afaan hin ba'u si galee maaliif jennaan nu cunqurseen nu bulchaa ture gaafas biyya san hanga fedhe haa tolchu hanga fedhe dildila haa jaaru hanga fedhe mana qaraatiitii fi charchiidhaa fi masjida haa jaaru walaakin ammoo cunqursee bulchaa jira cunqursa gartee mirga hankee dhiiteetiti si bulchaa jira si gabroomsee jecha kanaaf gabrummaan jaallatu namni. Sirna Islaamaa jalatti warri bulaa ture warri gartee expansion Islaamaa isaan dhaqqabee irra jala bulaa ture warri akka Muusaa ibn Meemuun faan Yahuda ture inni akka isaan khaliifota Islaamaa cufa faarsaa turan ni beeytanii isin faarsaa turan khaliifaalee Islaamaa maaliif faarsaa turan beeyta mirga silaa Raashiyaa kiristaanaa tan silaa Raashiyaan gaafsan kiristaaniitiidhaan bultii kiristaana jechuun ammoo kakuu moofaa fi kakuu haaraa qaba takka ammoo Buluy Kidaanii fi Addis Kidaan qaba. Buluy Kidaan jechuun ammoo ooriiti jettee kajarri kan Tawraati jettee qabattu sani si gale Tawraati jettee kajarri kan itti amantu Tooraa jaaniin isaan Tooraa jaaniin si gale Tooraa jaanii hasaan san qaban sani si gale kana jechuun amantaan kiristaanatii fi jiwishiin walitti dhihaattii jecha ka isaan walitti dhihaattitti beekan ka kitaaba isaanii guutuu itti amanu jarri kiristaanaa kun gabbahuudhaa fi ol seenuu isaan dhorke walaa Jarmanitti illee qabi Jarmanillee dhukkeerraa kaase naaziin akkam godhu ture dhukkeerraa kaasa Yuuroopp tana keessatti Yahudaan bobbaatee galuu dadhabde biyyoota Islaamaa keessatti garuu Yahudaan nagayaan bobbaatee galti gaafas inkwaan kiristaana dhiisii jecha Yahudaan silaa rabbiin Qur'aana keessatti latajidanna ashadda annaasi jedhee jarri kun isin jibbanii nun jeessa Yahudaan hamtuun san isaan nagayaan bulu turan kiristaana dhiisi kiristaanni walatajidanna aqrabahum mawaddatan jee rabbiin nutti hime warri jaalalaafillee xiqqollee taatu isinitti dhihaatu si jedhe gama qalbii waa jaalachuutiin qalbiin toluutiin isinitti illee dhihaatu jara kiristaanatiin hun jee rabbiin kanaaf bulchiinsi Islaamaa sun akkas ture jecha nam tokkolleen Islaamummaadhaan mataa isin qaqqabachiisuudhaaf iyyaalin maal siin jaa bulchiinsi Islaamummaadhaan morma namarraa muruudhaan morma namarraa muruudha eenyurraa morma murta beeyta kanama biraatirraa morma murte mormirraa murama akka seera Islaamatti kasiiba kanama biraatirraa beekaadhaan fedhinnaadhaan mormarraa mure mormaturraa murama beekamaadha kun fakkeenyaaf amma Marcellus Williams rabbi rahmataa godhuuf obboleessa keenya kan kaleessa ajjeefame kun rabbi rahmataa godhuufi osoo inni muciyyoo tana ajjeesuun dhibbarraa dhibbatti sabatee ni jeefamanni silaa ka shari'aa Islaamatti maaliif jennaan nama ajjeese lubbuu namaatiin deeffamti lubbuu ajjeefte saniin baati jecha osoo nama tokkicha namni 50 ajjeese 50 sun nama tokkichaan ni jeefaman jecha maaliif jennaan lubbuu namaa qaalii shari'aa Islaamaa keessatti waa hate harka maaliif irraa murtanii harki irraa muramu waan lallaaftu irratti miti baaqiyya hattummaa dirree baatu taate takka hattummaa hogga jennu kana meeshaa banaa taa'u yoo dheeytee fuute hattummaan jaamu akka shari'aa Islaamatti akka butiinsaa fi hatiinsi wal dhaba hatiinsi gaafa beelaatii fi gaafa rakkootii fi gaafa nagayaa wal dhaba namni dhugumatti rakkatee waan nyaatu waan dhugu dhabee hatee fi si gale itti irraa hadhooytee hatee fi namni hattummaadhaaf hate wal dhaba akka shari'aa Islaamatti zamana gartee jiruun namaa namatti hadhooytee mootummaan Islaamaa bar haddii harka namarraa muruudhaasan haddii harka namarraa muruusan kaasuu turanii bar khilaafaan Islaamaa zamana gartee beelti buute kaasuu turan maaliif jennaan namni rakkateeti hata
نمركتي لبو إفي قرتي بيلا جلا باسو يجهاتي هركر رامور لكي كاني عندهم موتما إسلامة تجرى صنيف أمن سيسو أبا يتشا وانتا نياتا في دي إسان سنغم تشيسو أبا توري يتشا سو خانة تجرى موتما إسلامة أكنا سير إسيدا وهم أنفكين يفهم نمني جري جري واي قبر ما فاخس واي قبر ما خنا فايدونا سو بربادة يرو يدو يوتن وبليس خيتو خيسان فينا غافتي يودن ديسي أمة رت اللي وقول باتي سونو همتين أنجي إسلام ما نكمت قبر ما سبت شيفتي سيجله قبر ما نكمت إسلام متي أكمت قبر بليس جامعها سوا ما إسلام ما قبر سبت شيفتي تشود هاي وان جود بتي وانسان دي بيسل لي قرتي بلنا نتخن اللي جيتن وبليس خين يسن يرون نامفون تورنا بالبلين جين انقرت نام بالبلي أسمانو هذا جيفتو إنني سينس الجيفت دامي قران واي قبر ما توجه والقبتي إسلام ما تنقرتي وان فكتو تكخوكو ويسي قرور بعدين كوكو بيتني كوكو جاني وان جولين سودا جيسان تكاجير هلكن دكان خيسا كجولين قديم باني مانا خيسا كجولين سنجيني كوكو نفت جاني باري سنجولين كوكو تو نما نياتي بيتي جولين بالي لكو فادا غوغا كوكو تو بالي لكو سنفا في ديتي جولين سودا جيستيني جولين غنا بالي لكو ارغاندن ديس كوكو سن يجچا وني غبرم ما دبين غبرم ما داتون غبرم ما لكت اسلام ما خيستي مي دغي فدا سرتي تيلين قوبوينه ومن غرتي را بيهون اسنيهم dhimmi gabrummaadhaa kun yeroo dubbatamuudha adeemu jalqabarratti namni waan gabrummaadhaa dubbachuudha adeemu gabrummaa qofa miti waan islaamummaa keessa jiru cufa namni dubbachuudha adeemu arra qofarra dhaabbatee osoo hin taane waggaa 1500 irraa kaasee hanga qiyaamaan dhaabbattu jidduutti seera ta'uudhaaf islaamummaan tun dhuftee beeku qaba dura islaamummaan seera ta'uudhaaf kaysiin dhufteef bara 1400 dura irraa eegalteetiti hanga zalaalam addunyaan tun jiraattee قيامان أفتوتي يجا هنجستي إسلام ما رأنا الدنيا تون ديمتي يجا إسلام ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم رب الرافدين ديمتي يجا خناف سيرهم سير أرب إيمتي قاف سيرهم بؤ وجينس والكبسيف تلا لوك بدر كما زمن سيرهم بؤ خيستي ربي سبحانه وتعالى قرآن بؤ خيستي قبرك أباته دافي والقبروم سن وان نورمال تور يجا نورمال وان لم تكن تنبرن وان لم تكن رفن وان عادي تور قبرك أباتشو قفامتي قبر جتينا ما تمون قبر جتينا ما فلتون قبر جتينا برباد دري خيستي بافتي أجيسون قاليغي يقولوا يدي يتيك أهم هرماتها إرامرون سيقلي يفهم أنا أقول أيتش خناف قبر هدو جلان كيسا باساني مرو تورن جلانسا أكاني قرتي فإننا يان نفاجأني أهم هرماتها إرامرات تورن قبر خان أكستور جريني قبر مادا قبر جتشون أكستور إسلام دورا واتك مرقان كابو ميشا قبر جتشون قباب دوتي osoo kiristiyaanitiin jiru kiristiyaanitiin guyyaa takka dura dhaabbachuu miti hanga dandeessutti addunyaa tanarraa namni hanga ummata Yuuroop wal gabroomsan jiru walii galle namni hanga ummata Yuuroop wal gabroomsan jiru jecha sirritti wal gabroomsaa turan tokkoffaa kana wanni ati hubachuu qabdu zamana san keessatti gabrummaa wal gabroomsuun noormaal ta'uusaa taakka lammaffaa hawaasni gabrummaan kun keessa ture hawaasa gabra jechuu meeshatti beeku akka ta'e beeki إسلام من قافل أفتو حواس نجروهن دي ميشت نما بيخا قبرا خانا ميشت بيخان إلما نماتي ميتي لبوني قباهن أمنا نسان لبوني قبتين أمنا سيجالي ميشت بيخان أكما ولك قبا كريستيانوتا وقاربتو كوفي جاهتا مدورتا إيه تلانتون إلما نماتي ميتي جدني إراها ماري هنوكما جانساني تيجيجا يلا أكسومتي ميشت بيخان تقوم علي مالف كريستيانيتي مالف خاصة أولتا كومبير قولا أولتا يوان جدا نمني قافي خنا خاص يروح هدو كريستيانوتا وان تيفي وان كانت نكاسو الأجرة خنا في قبر يجوم ميشت وريتشا قافا إسلام ما ربي سبحانه وتعالى أرقما ستيركو لا ما ناقبتني مقبتي لما فادا خطوكو فادا مالي جن ناقبتشا ديما خطوكو فادا مالي جن زمن سن كيسة دبين قبرا نورمال توري تكا لما فا قبر يجوم ميشات وري لاما صدفا قبر جتشون إما كلا راوجي والقبتو متي إما قرتي كلا راوجي والقبتو متي بفاولين قبتو قبرمان أديتو أدي قبروم ساتوري عربتو عرب قبروم ساتوري قراتشتو عرب قبروم ساتوري عربتو قراتش قبروم ساتوري نموتو والقبروم ساتوري قبتي سدفاتي خلنا قبرنا قبتي سدفاتي أكمتي بيتن بيتا خان قبروتن زمن رسولا صحابوتا خيسة رن كيسا قرين عربوتا سيجري قرين عربوتا بيوتا رومان إمباير جاءن كان خيسس قبري إسام براتي دلقاتو إرى قدان قبر أديدا فرنجمتو فرنجي قبروم ساتوري قافس قبتي أفرف هذا وان كلاراتي متي وان بفاتي متي نسيني دبين قبروم هذا قبتي نفرف هذا دبين قبروم هذا قافس دبي إنجفن نوتي في إنجفن نوتي يجو سيني قال ورانا تكوت سينتا ورانا سن كيستني إنجفتا قبرتا إنما سن قبرتا سفتا ني إنجفتنتا قبرتا تاف even وراني هدون قبروم ملين كيبلو نجيسا
nama booji'ee waraana irratti qabee si galee gurraachaa fi adii wanni jaan hin jiru jecha gurraachaa fi adii wanni jaan hin jiru gurraacha hoggan ja'u gurraachaa fi adii wanni jaan hin jiru gabrummaa keessatti adiinis gabroomaat ture gurraachi gabroomaat ture gurraachi gurraacha gabroomsaat ture gurraachi adii gabroomsaat ture kamitti adii gabroomsaat ture masriin gaaf sanitti araba masrii tana waggoota 20 ol habashaan teenya akka bulchite beeytanii isin waggaa 27tti waan dhihaatu ummanni Itoophiyaadha akka bulchan beeytanii dawlaa san maqaa si yaadadhumma waggaa 27 Ijipti bulchineet turre nuti si gale Abrahaan keenya ka Itoophiyaadha Itoophiyaa irraa ka'eetiti Yemen dhufee Yemen bulchaa ture ummata arabaa kana Yemen dhufee bulchaa ture kanaaf dubbiin gurraachaa fi adiidhaa fi maarree kalaraa waliin qabatutti naa hubadhaa si gale takkaffaa zamana san keessa gabrummaan normaal ta'uu taakka zamana san qofaa miti hanga waggaa 100 akka dura gartee maqaa isaa eenyu jaaniin Abrahaam Lincoln na fakkaata Abrahaam Lincoln kan gartee waan kana dura lafaa haasee waan kana oofaa ture akkam jechuun dhibbaraa dhibbatti wanni kun haa qabu waan jedhu kana jecha isa dura immoo eenyu dhimma gabraatu haasee waan jedhu wajjin laallasan qabxiin lammaffaadha maaliin isin hin je'e gabri meeshaa ture qabxiin sadaffaadha ammoo dubbiin bifaan waliin qabattu qabxiin afuraffaadha ammoo dubbiin dubbii waraanati waraana irratti ni injifatta ajjeesuu takka ammoo gabra godhachuudha mirga qabda jecha lammeen irraa takka akkuma ati yoo injifatamte carraan san si mudatutti jecha qabxii afran kanaan gaafan dhufe deebisan isinii kan amma dhaggeeffadhaa gaa tokkoffaa irratti zamana san keessatti eega gabrummaan normaal ta'e dhaggeeffadhaa sirritti eega gabrummaan normaal ta'e gurraan sirritti dhaggeeffadhaa dubbii gabrummaadhaa kana murtaniitti poostu goote yoo rabbi jee fuula dura eega dubbiin gabrummaadhaa kun biyya san keessa normaal ta'e nama hedduutu gabra bitatee jira jecha gabri qarshiin bitama gaafas nama hedduutu waraana seenee injifatamee nyaadhamee waan injifatamee jecha gabra tahee gurguramee jira nama hedduutu waraana seenee injifatee waan injifatee jecha nama kana gurguraa ture jecha dubbii gaafa jaahiliyyarraa haasee jecha nama hedduutu gabra dinagdeedhaaf qaba jecha ikoonomiin isaa gabra gubbaa gadhaabbate nama gabra 50 qabu jira nama gabra 40 qabu jira namni kun isaaf ikoonomiidha jecha wanni kun qabdanii kana isaaf ikoonomii namni kun isaaf akkasin naa qabadda taakka yeroo islaamummaan dhuftu kana keessatti osoo islaamummaan dhuftee gabra qabdan guutuu bilisoomsaa jette maaltu dhufa beeytaa silaa maaltu dhufa beeytaa warra silaa qabeenyaaf gabra qabu kana guutuu akka nama gartee qabeenya isaan silaa ni qabnaaf taa'u kana guutuu magaalaa irratti gabbaaftee ummataan hiradhaa jechuuti kun haqaa miti jechuu namichi kun loleetiti duulee injifate jara kana isaanii baaxila gubbaa ture duulanii wal injifatan seera addunyaan ittiin jiraachaa turte gaafas ati dhuftee seera kana guutumatti zeeroon baay'iftee laa hin fakkaatu jechaa kun adilii miti kun adiliin akka miree adiliin akka nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam barsiisan san sunis maali ni beeyta rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan ajaa'ibaa takka fide jecha gaafsan rabbiin maal godhe beeyta waan akkanaa yoo gootan badii keessan saniif qixaanni gabra bilisoomsuudha siin jaa hin agarree isin quraana keessatti waan akkasii ni kakattaa miti kakuudha jechuun waan noormaalii beek kakuun noormaali fakkeenyaaf namni kakate tokko kakuu kakachuu noormaalii beek waan laafa kakuu jechuun guyyaa 3 soomantee sirraa hafalama sila akkasuma qaba sooma guyyaa 3 rabbiin maaliin qixxeesse jennaan gabra bilisoomsaa jee rabbiin dhufe waan kanaan jecha rabbiin fidee astaghfirullah rabbiin fidee gabra bilisoomsaa jee gabra bilisoomsita haadha manaati wajjin doongorta gabra bilisoomsita akkana taata gabra bilisoomsita ramadaan keessa jecha akkana taata gabra bilisoomsita shari'aan gabra bilisoomsaa jetteeti qabxiileen gabri ittiin bilisoomu islaamummaa keessatti qabxii hedduu tokko ta'e jecha maaliif jirtiree shari'aan islaamummaan nama gabroomsuu tana itti nama kakaaftu nama bilisoomsaadha hatti nama ajajji jechuu ibsaa deema jecha islaamummaan akkasitti namni hedduun kana keessa bilisoome namni hedduun kana keessa bilisoome rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa ajaa'ibaa fide lal namichi kun qabeenyaaf nama kana qaba sii galee sila rasuuli rabbi immoo hadiisa fudhatee maal je'een namni gabricha tokko bilisoomse jee hayyee humna namticha kanarraa bilisoomse hundaani jahannami irraa bilisoomsamaa jee asii ol duba nama bilisoomsaa jechuun kanaa ol ni jira ajajni bira namni gabricha tokko bilisoomse yoo harka isaa bilisoomse harki isaa jannata seene yoo miila bilisoomse ilal humna isarraa bilisoomse cufaan jannata argata jaan sallallahu alayhi wasallam mee isintu dhiiraa kitaaba amantaa biraa keessatti tokkicha akkana jee ibsumee naa fida tokkicha eenyu daffaree mootota jala dubbatabo eenyu daffaree mootota dura dhaabbatee gabra bilisoomsaa jaallaa kitaabni biraa hundi wanni ni jiru maali gabri gajje'eetuma haa buluu wanni itti gurraachi afriikaadhaa ameerikaa dhaqee akka harra cafaqamaa bi'een baayibilaanii miti masaaf qidduusii miti
warri seenaa ummata gurraachaa dubbiftanii beektan